yaamu harree bokaa hin haamu. Biyyoo biyya abbaa kooti arween maalirraa gooti. Manaajarri Teedii Afroodatti bilbilee jirti. Bunatti bilbilu. Idootichiin qawxii tahaa jirti an Torontoo rafaa. Addis Ababaa nuun jechuu dhiisii Finfinnee jedhi of yakalchiisii. Jirre jirtuu kabajamtootaaf jaalattoota kiyyaa akkam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtanii jiran jechaadha. Har'aan nagaa waa'ee sirbaa dhiyeenya kana deemuu jiru waa'ee sirbaa artistii Teedii Afrootii fi akkasumas waa'ee artistoota keenyaa Yoosef Geetaahunii fi Galaanaa Gaaromsaa irratti waan irratti haasa'uu hin qabnaa jechuudha. Sirbi Teedii Afroodhaa eegan osoo hin taane waan ammaan duras tureetii jiru jechuudha. Teediin ittiin jechuun kun uummata keenyatti irra deddeebiidha. Teediin naannoo isaa kana guddisee kan inni jiru. Waan har'aan tanaas eegalee har'aan tana haala kanaan dhufee miti. Artisti Qamar Yusuf irratti yeroo ammaa duraatiif manaajarri isaa bilbilee waan jeenitu jira. Haala ajaa'ibsiisoo ta'e waan ta'ameetu jira. Mee waliin jechoota sadii kana dhaggeeffanneetti walitti deebinaa kanatti haasa'uudhaan pirezidaantii naannoo Harariidha. Gochaa fi jecha isaa wayita inni haasa'u jechuudha. Haala inni itti haasa'u afaan Oromoodhaatiin jechuudha. Afaan Oromoo akka inni itti caccabsuu fi haasawaa isaa sun akkamitti inni haasa'u kan jiru sana ilaaluuf jechuudha har'aan tana. Pirezidaantiin naannoo Hararii jechuun nama naannoo Hararii bulchu haala kanaan jechuudha akkamiin nu haasa'u jechuudha. Waa hedduutu nama dhiba. Dabalatu biraa oduuwwan adda addaatii fi akkasumas waan adda addaa ni argatan jedhee yaada. Chaanaala kiyyaa irratti akkuma santanii laayikii fi sheer sabskiraayib godhaan waan asitti taasisu jechuudha. Sirboota artistoota garaagaraatiitu jira. Sirba artistii Teedii Afroo kanaa fi sirboota kaanis waliinis dhaggeeffannee turreetti deemna. Anis akka yaada nama tokkootti yaada mataa keenyaa irratti kanaa jechuudha. Anis yaada mataa keenyaa kanaa. Kun immoo taatee ajaa'ibaatii fi taatee akkaan nama ajaa'ibsiisu. Oromoon gaa'ee Oromoo duraatii fi waan adda addaa hundaa waliin qabaachaa ture. Oromoo irraa tuffii qabanii jechuun adda addaa maal jennaan egaa Oromoo mana kan wal ajjeesuu fi kan hoogganaa fi ajjeesuu kan qaama nageenya isaa ajjeesuu kan qaama siyaasaa isaa ajjeesuu kan abbaa qabeenyaa isaa ajjeesuu Oromoo malee jiru waan maaliif waan isin keessatti waan jiru. Sirba Teedii kana dhaggeeffannee walitti deebinna. Sirbi Teedii kun maaliif ammaan tana waliin dhaggeeffannetti jechuudha afaan Amaariffaa leetu yoo barbaadu. Maaliif jennaan nabiyyiin ka'ee 4 kiiloo erga seenerraa ka'eeti jechuudhatti jira jechuudha. Teediin erga inni 4 kiiloo seene booda gareegaltee maal jechuudha jira yoo weessaroo immoo taalee weessaroon biyyitti Itoophiyaan eegasan booda duutee jedhi Teedii Afroodhaa kan dubbachaa jira. Argamu Oromoon 4 kiiloo seenteef akkamiin duuti. Kan obbuu yaadattummaan fakkeenyaaf akka mataa fayyaatti gochaa tokko jechuudha jecha Dr. Mararaa Guddinaadhaa jedhu tokko Profeesar Mararaa Guddinaa jedhu hedduu takka dhageessifamee nutti dhaggeeffachuu maaliif jennaan Oromoon gaafa galma Minilik seenu takkaanii ajjeesee badaa jiru. Takkaa'u immoo ajjeefamee keessatti badaa jiru. Gochi Profeesar Mararaa Guddinaa jedhu san qaceellotti haalaan ifa dhufee namatti dhagahama gaafa inni haala kana sirbu amma har'aan tana sirba kun kan sirbame jechuudha osooniif kan inni Oromoo irratti gara sirbii osoo Oromoon garagaltee isaan irratti deebitee kan sirbitu taate artistii Oromoo san bakka inni jiru barbaadamee to'annoo siraa jala oola. Fedhii biyya alaa jiraatus biyya keessa jiraatus qe'ee ajaa'ibaa ta'e irratti deema. Teediin immoo garuu biyyuma sun keessa taa'ee jechuudha Itoophiyaa keessa jiraatee haala kanaan deema. Kanaan duratti osoo kan ta'in Teedii Afroo gadi buutee mootummaatu na dhorke maarree mootummaatu kan hin dubbanne na godhe jechuudhaan dhaamsa isaa adda addaa kan keessaatiin kan ture sun garuu siyaasaa bulchiinsa isaa inni fi isaatiif ittiin fayyadame ta'uudha mirkaneessaniiti jiran jechuudha.
Mee artistoonni Oromoo hoo gaafii kana taatee ammaan taane kana irratti deebisaa isaan maal deebisan waliin ilaalla. Mee artistoota kan sirba isaanii dhaggeeffannee walitti deebina. Artisti Galaanaa Gaaromsaa Gamoo jedhamu fuula feesbuukii isaa irratti harreedha malee farda ibseeti jechuudhaan Galaanaan gaafii ajaa'ibaa ibsee ture. Mee waliin dhaggeeffannu sirba artistoota kanyaa. Ilmoo abbaadha yaamu harree bokaa hinaamu. Biyyoo biyya abbaa kooti arween maalirraa gooti. Addis Ababaa nuun jechuu dhiisii Finfinnee jedhi of yakalchiisii. Maqaan ganamaa bota koon moggaa'e hunda isaan deebisaan hamman danda'e. Deebiin isaan deebisaadhaa jiran kunis karayyuuttoo taanaan deebii ajaa'ibaati jechuudha. Artistoonni keenyas deebii isaanii deebisaa cimaadha. Deebisaa bareedaadha. Maaliif jennaan Finfinnee fi hundaa'uu Finfinneedhaas lafa teenyaa lafa Oromooti. Oromoo irra dhuftan jedhaniiti deebisaa jajjabaadha ittiin deebisaadhaa jiranii. Garuu taatee hunda irrattuu bira kutanii jira kana akka haalaan achi deebisan godhaa turan isaa jiranii. Kana qofaa mitiis garuutu afaan Amaaraatiin sirbameeti jira. Artistoonni Oromootis hedduu sirba kana irratti taateewwan garaagaraa hundi isaaniitu waan ta'ame maraafuu sirbaati jiran jechuudha. Taateen Teedii Afrootiif artistoota Oromoo kan hedduutti deemuudhaa hedduu takka waan namoota hedduu ajaa'ibsaa jiru jechuudha. Taatee ajaa'ibaati. Namoonni kan immoo kan Teedii Afroodhaa san deeggaraa jiranii fi akkasuma artistii san cinaa dhaabbachaa jiranis hedduudhaatu jira jechuudha. Waan adda addaatiitu mul'achaatii jira. Gadiin immoo nama Oromootiitu gargaaree gadiin Oromoodhaatu maarree godhee gadiin akkanas maarree godhanii fi waan hedduu haamaa jirti. Kana irratti waan addaatii jira. Mee dhuma kanaati osoo hin taane waa'ee viidiyoo pirezidaantii naannoo Hararii afaan Oromootiin wayita inni haasa'u kanaas waliin dhaggeeffanneeti walitti deebina. Mee viidiyoo kanaa waliin dhaggeeffanna. Barree jirra. Humnoonni tokko tokko nageenya keenya diiguuf yaalan. Uummata keenya sabaan amantii fi eenyummaan qooduuf yaalan. Garuu isaan hin milkoofne. Maaliif yoo jenne? Namni immoo fakkeenyaaf afaan Oromootu hin beekne haala kanaatiin ni dubbata jechuudha. Barreeffamaan barreeffamee fi fuula isaa dura taa'utti jira jechuudha kuni. Fuula isaa dura barreeffama kana dubbisa malee inni wanni takka ittiin hiikasaan qabu. Mee haa walli inni itti fufnu afaan Oromoo isaa kun afaan ajaa'ibaati. Har'a garuu namoonni tokko tokko sagalee guddaa of isaanii akka humna guddaatti agarsiisaa yaadaa jiran. Garuu dhugaan isaan immoo ni beekama. Yeroo tokko tokko adurree sagalee guddaa haaluma jiru kanaan jechuun maaliif jennaan namni tokko gaafa afaan Oromoo hin beekne afaan Oromootiin gaafa haasa'u hedduutu akka nama ajaa'ibsiisa. Akkuma bulchiinsa magaalaa Shaggar kan ammaan duratti ture suni jechuudha. Maaliif jennaan namni artistii Teedii Afroo amma sirbataa tokko keessatti maal jedhe namni afaan Amaaraa hin beekne afaan Amaaraa caccabsuu fi maarree jee waa'ee sun irratti waa hedduu haasa'ee ture. Sansuni waamuma jiraate namni afaan Oromoo hin beekne Oromoo ta'uu hin danda'u gonkumaa obbaan fedhee utaana. Garuu immoo uummanni keenya kan Oromoo waan akkasii hin amanu. Wanni isaan amanan maali? Oromoon afaan sababa garaagaraa beeka afaan maarree beeka. Inni ajaa'anitti saba namaa garaa adda addaa qabanii walirratti laaqanii Oromoo irratti jiran jechuudha. Kun immoo kan Amaaraatu namni afaan Amaaraa caccabsuu fi afaan Amaaraa hin beekne akkamiin maarreetti akkamiin Itoophiyaa bulchaa jechuun taatee adda addaa gaanii dubbatee ture. Kan akkanaa kanaa jira jechuudha kun kan akka pirezidaantii naannoo Hararii kana kan waan taa'amuu fi waan taa'amuu jiruu fi waan ta'uu jiru adda addaa ilaalee hin hubanne. Numa haasa'u jechuudha barreeffama namni barreessee irratti laallatee jechuudha. Akkuma hin taanetti afaan Oromoo kana cabsaadhaaf irratti haasa'u. Taateen kun egaa waan namoota hedduu biratti fakkeenya hedduu taatu jechuudha. Kaan kan telefoonaan itti dabalan itti himanillee jira jechuudha wantoota kanaa. Garuu kanaan Oromoo bulchinaa Oromoo maarree goona jedhanii pirezidaantii naannoo Hararii taateen isaa kana jabeeffata. Kana bira kutee immoo suuraan jechuudha billawa aadaa Oromoodhaatiin gadi deemu kana billawa aadaadhaa kana karaa namni deebisurraa ifootatti deebisee billawa namni deemuun kun akkuma suuraa irratti argitan kuni taatee ajaa'ibaati. Kun immoo suuraa haala kanaan kaafame kuni ajaa'iba guyyaa irraan kana gaafa tuulana filadhaatii fi kanaaf itti himanii filannaadhaaf toora qophaa'aa jiranii jechuudha. Garuu immoo billavni aadaa Oromoo keessatti billavni ifootatti deebifamu ifturatti deebifamee itti deemas moo cinaacharratti kan deebifatanii deeman malee billawa ifturatti deebisanii deeman afaan isaa. Taateen sun waan hedduu nama agarsiisa. Akkaataa billavni sun itti hidhamee hidhannoon inni itti hidhanne sun fakkeenya hedduu jechuudha. Haala nama hin taane haala nama ajaa'ibsiisuu hin ta'e
deemaa jira jechuudha. Kun egaa immoo waan ajaa'ibaa naannoo Harariitis gaarra gadi baateedha. Hanga xumurichaattis kan afaan Abirtii taasistaniis galatoomaa isiniin jaa. Laayik, sheer, sabskiraayib godhuudhaan afaan Abirtii taasisan isiniin jaa. Artistoota keenyaafis hundaafuu viidiyoowwan isaanii gadi seenuun laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Innis daawwadhaa fiiyuun isaaniitis akka guddatu godhaa. Artisti Yoosef Geetahuunii fi Galaanaa Gaaromsaa sirbi isaanii akka fiiyuun isaa guddatu godhuudhaaf tarkaanfiin Oromoon qabdu jabaachuu qaba. Rikaardii akka Afrikaatti akaaniif sirbii kun cabsu sirbi tokkoof lama miti. Sirbi hedduu tasbaa aadaatis jira hedduu deemu jira waan ta'eef artistoota kan isin kabajaa.